Gaddeessaan soofte malee qilxu soofte nagarree qancaraan boosse malee kichuu akka koo nagarreeshee. Ati nagubi. Namni dirsaa jajamee mataa gadi qabatee mutamma durii gaafa abbaan shii birree yoo ba'u yoo galu mataa na dhoosu sukkuummadhee araqeen carqiin qabadhee dhiiga koo dhaabee tanan isaan guddise. Ayi shii birree maalan godha silaa eenyuun itti baasa. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanan dabarsinaa haga xumuraatti na dhaggeeffadhaan siniin jedha. Akkuma beekamu egeree miidiyaa irratti episoodii tokko kaasee hanga 15tti hojjechaa tureera. Garuu waldhabbiin guddiitti uumameen achirraan fufuu hin dandeenye gara yuutuubii mataa koo shibirree yuutuubii irraanidha kanan jalqabee jiru. Bashkadaallee achirraanidha kanan fidee jiru jechuudha. Egaa erganiin egeree miidiyaa dhisee kan korratti jalqabeeti dorsa garaagaraadha kan narraan ga'amaa jiru. Akkanii achirraan hojjedhu qofa akka ta'e natti himame. Innoo baruma isaati maal godha? Maali shibirree koo tokkotu dirsuma jalan taawwatte billaacha taate mee haadha bonjaanatu billaacha moo abbaa ishee billaacha? Ishee kunoo amma gamanaan baate gamasiin baate amma mana qabtee deemteetteedha. Haadha shibirree koo ani keessummaan kaayee darbe dhufe amma gabaa geendee. Maali waan gabaa kanaa moo maal dubbatta? Nuti durii birrii fuunee baanee nama baachisnee sagalloo amma qilleensa baanee gallam qilleensa ollaan maallaan birrii 60 kunuuna birrii 60 dhaqeen qaanee tanan zambiilii koof dadhee gale maali yaada bonjaa waan dubbatamu shunkurtii dhiise timaatimii bitadhee gala amma lakki gabaa kana hin dandeenye akka goonee jiraannu ani hin beeku malee dhugaa mee ani kanan siin jedhu ani waan telekoo kana maaluman godhaan jedhe dhugaa waan godhu wallaahi keessummaan mana kaayee ba'e jedhe waan ta'eef hin deebi'a booda jari gaara bonjaa hin badin jedhu qofa akka ta'e natti himame. San booda amma immoo kaameeraallee akkan kireeffadhee hin hojjenne karaa hundumaan natti cufamee jira jechuudha. Abbaan egeree miidiyaa akka birrii qabu birrii saniin immoo tarkaanfii mataa isaa akka inni irratti fudhachuu danda'udha kan natti himamee jiru. Kana narraa as ba'eef booriftaan nageenya koof wanna tokko ta'ee jennaan abbaa egeree miidiyaa akka itti gaafatamu akkasumas immoo warra isa jalaan na hojjechiisaa turanii asitti jechuudha. Isaantu itti gaafatama sababiin isaas haga namni ni eeggatuttidha kan isaan godhanii jiranii jechuudha. Egaa walumaa galatti wanna dubbachuu barbaadu egeree miidiyaa irratti bashkadaan dhufaa jira yookaan immoo hojjetamaa jiru sun aayidiyaa koo kan hin taane aayidiyaa hatamedha. Kan isaanii aayidiyaa isaanii osoo hin taane aayidiyaa hatamedha gatii ta'eef. Mee takkaa gurbaa dhiifamaa. Hello. Nagaa dhabi nagaa si haadhawu. Nagaa maali nagaa batta? Nagaa si haadhabsiisu waaqayyo. Maal tolii gasfiisan talam? Ana tabbaa kee jalan bulle moo maalidha kanati olii gadi fiigaa kan ilkaan ollaa keessa nagalchitu? Baddi si balleessu eenyu si guddisan jedhe dhala kee? Ijoollee kee lamaan eewutti dhiistee deemtee siin jedhe eenyudha si guddisaan jedhe shibirree natti hime. Abbaa koo moo maaliif barbaadde kun? Maal kun hin jedhaman? Akkuma intala isheeti kunis haadhis odeessitu intalis odeessitu. Maal kana naannoo kana keessatti baqannaaf kanaaf? Eenyumatu dhala keessii guddisaan jedhe eenyumatu dhala keessii guddisaa maafuma natti dawwalta natti hin dawwalin biyyootti gadi si haa dawwalan amma cufadhu silkii keenarraa cufadhu siin jedhe. Maal natti dawwalta? Bashkadaa kan isin argachuu dandeessan shibirree yuutuubii irrattidha jechuudha. Egaa aayidiyaa hatame isaanii kan isaan hojjechaa jiranii. Isee maal godhinaan jette? Na arrabsiiste? Na salphiste safara keessatti? Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kana waaqayyo nagaadha. Nagaa maaliin qaba? Tuntalli kun jirti. Nagaadhaan jedha. Ollaan na dhagahin mee waan hundumaaf iyyuu as taa'ee tananii bashkadaadhaaf dawwala maalan godha silaanan gubadde. Yabarana.
Hello bashkada. Nagada. Nagada. Akkami nagaa keeti? Maala noo nan beeka ilma koo nan beeka intalli na riifatti. Intalli koo duruu wariitii qabdi silaati immoo qabbanaa wayiiti. Adaraa kee ofumatti qabadhu. Eeyyee naa gala ilma koo. Galtee dhala ishee guddifattu. Maalii duruu nuti ilma koo walitti buuna abbaa shibirree wajjin. Duri gaafa walitti buunee jennu inni ofitti na qabee yeroo maddii koo na dungatu dubbina chumatti qabbana. Eeyyee ilma koo atuu beekta mala isaa beekta. Adaraa kee ofitti qabadhuuti. Maali kun jaafuu gaarii miti olii gadi deemtu yeroon isaa yeroo olii gad deeman miti midhaan facaafatanii haramataniidha. Eeyyee ilma koo waaqayyo tole siifaa jedhu. Ishoo garraamii koo jedhi gaa nagaatti nan daawwala rakkoon hin jiru nagaatti. So idea hatame ilaalina shibirree YouTube irratti kottaa na jajjabeessaan siniin jedha. Naaf jiraadha warreen na jajjabeessaa jirtanii aga hammaatti illee na jajjabeessaa jirtan galatoomaa ulfaadha na jiraadhaan siniin jedha.